Free internetii maaliif dhiiftaa? Maaliif hojjechuu dhiiftaa? Maaliif nu fiduu dhiiftaa? Hi guys, kabajamtoota fi daawwattoota maatii xiyyaa. Akkam nagaa keessanii ani nagaa khootii arraan tana turtii ji'a lamaat booda viidiyoo YouTube irratti isinii maxxanseetiin jira. Hedduu walirraa turre anis isinirraa dhabameetiin jira. Wantiin isinirraa badeefis sababa hojiin busy ta'ee fi jidduttis waan Ramadaanii dhufee fi kana hundaafuu dhiifama guddaa akka isin dhaabbatanii isin kadhadha. Turtii ji'a lamaa booda gaafuma ta'e san takka isinii deebisuufiin viidiyoo YouTube irratti isinii postate. Kunnoo kana booda garuu YouTube itti deebi'eetiin jira, inni hojjannaa I am back jeetiin jira. Isinis akkana jajjabeessan abdiin isinirraa qaba. Subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo tana like share hiriyoota keessaniif illee akka gootan abdiin qabaan isiniin jira. Kana booda I am back jeetiin jira, deebi'eetiin jira. YouTubaanis guyyaan wal agarra. Silaa social media kan wajji itti muddaa jira. Garuu immoo Facebook jammareetiin jira. As gubbatti harritan kana seentanii akka follow gootan kabajaaniin isin gaafadha, jaalalaaniin isin gaafadha. Gara TikTokitiinis gaafaan followers 80,000 mokkanarra jiru viidiyoo takka isinii postate. Amma 100,000 fi warra jirraa hedduu nagalatoomaadhaan isiniin jaa. Kana walakkaa wajjin imallu abdiin isinirraa qaba. Garuu kana booda YouTube kanarratti dhimma dinqisiisuu addunyaa kanaatii fi wantoota story kana asirra isiniifin postataa akkasumas wantoota akka takka waan isin dhibee isiniif deebisuuf yaala. Arra ijoon viidiyoo teenyaa kaarraa free internetii maaliif dhiiftaa? Maaliif hojjechuu dhiiftaa? Maaliif nu fiduu dhiiftaa? Warroonni jettan hedduu baatee hangaan isinirraa ture kana warroonni komantii na gaafatanii jirtan akkasumas warri keessaanillee na gaafatanii jirtanii warri qaamaanillee gizeenaan deemu na gaafatanii jirtanii jechuudha. Kanaaf arra kana deebii isin kan nuuf hin dhufe jechuudha. Free internetii maaliif dhiiftaa kan jiru duraan dursee free internetiin erga dhaabbatee torbee 3-4 geenye jira jechuudha. Kana dura Telegramii sabaaf HD irratti isiniif postateetiin jira. Warri Telegramii sabaaf HD subscribe yookaan join gootan achirraa viidiyoo daawwattanii itti fayyadamaa turtan jechuudha. Maaliif dhiiftaa? Maaliif dhaabbatee warreen nuti immoo Ethioon Telecom ammaan tan akka free internetii walumaa galatti hin hojjenne gootee jirte jechuudha. Sooftireesii jabeeffattee jirti. Kana mee free internetii momokkoruma jirraa yoo dhufe isiniif gallakkifnaa akkaataa itti fayyadamtan immoo yoo gallakkifamee fayyadamuun jammarame akkaataa itti fayyadamtan isiniin beesaa. Kanaaf garuu ammaan tan free internetiin hojjechaa jiru tokko hojjechaa jiru injektarumaa hojjetu jira. Injektaraa fi linkilaa saffisan qabanii ni mummuraa bakka internet connection quality qabu. Sanuu faayilli isaanii guyyaa tokko faa irra guddaa hin hojjetu kanuma faadha. Faayila oriijinaala isiniif ilaala. Akkasumas akkaataa itti fayyadamtanis haala bareedaadhaan isinii barbaadeetiin isiniif fida. Wanti isinirraa eegamu chaanala kana subscribe gochuudhaan deemtanii Facebook hayyasanillee akka follow gootaniin isin gaafadha. Kana booda walitti deebinee jirra. Viidiyoo tana share gochuun dagatinaadha. Yaadaaf gaaffii qabdan immoo comment irranaaf kaa'aa. Waan isin dhibe comment irranaaf kaa'aa. Anis qaamaan isiniif deebisuuf ni yaala. Hanga viidiyoo birootii walitti deemutti nagaan naaf tura. Ganaa addan dhabamnu guyyaa walitti deebinaa. Nagaan hanga isiniif tura.